Galatooma caqastoota furdoftoota aggaaru YouTube channel wal taatan kana beektu laatan jedha kurraajiidha jedha. Namni gosa sadiitu jira. Tokko nama gosa sadiitu jira. Tokko waa yeroo humamu kan callisee taa'ee ilaalu. Kan akka kootii ilaata. Kan waa yeroo humamu callisee taa'ee ilaalu. Kan jechuun waan akkamiiti? Kan jechuun ituu itti hin hirmaatin yookaan ituu hin dhorkin waa yeroo humamu kan callisee ilaalu jira namni. Nama akkasii keessa nama 10 keessaa yookaan nama muraasni yookaan nama jiru keessaa persentiidhaan hammite kan waa yeroo humamu callisee ilaaluutu baay'ee ta'a jechuudha. Saayilentii kan ta'e. Lammaffaan immoo namni kan waa akka humamu taa'isutu jira. Wanta tokko taatee wayii tokko akka inni humamu kan taa'isutu jira. Waa akka humamu godha kun hin dhiiba push godha influence godha jechuudha. Hin kakkaasa jechuudha. Hin sheet godhe kakkaasa. Tuqee kaasee akka waa humamu godha. Inni tokkoffaan akka callisee taa'ee ilaaluudha. Taazaabii jechuudha. Lammaffaan kan waa akka humamu godhu. Inni sadaffaan immoo kan waan humamu dinqisiifatudha jechuudha. Waan humamu kan dinqisiifatu. Tokkoffaa kan waa yoo humamu callisee taa'ee ilaalu. Lammaffaa kan waa akka humamu godhu. Sadaffaa kan waan humame ta'e waan humamu hunda taa'ee dinqisiifatu jechuudha. Kana fakkaataa kan biraan immoo kana beektuu laata kan jedhuun tokko waan dubbisarraa dhiyeesse. Kana beektuu laata. Yoon beekne hin bartu yoo bartan immoo tokkoof beeksiftu jechuudha. Beekumsi daddarbaa deemaa faayidaa qaba. Qaamni keenya kun irra caalaan isaa bishaan ta'uu isaa beektu. Parsantii 85 ol qaamni keenya bishaan. Kana beektuu laata. Ardiin nuyi irra jiraannu irra caalaan isaa bishaan ta'uu isaa. Ardiin irra jiraannu irra caalaan isaa qaama bishaanii ta'uu isaa jechuudha. Bishaan addunyaa kanarratti ardiin nu irra jiraannu irra caalaan isaa qaama bishaaniiti. Bishaantu haguugee jira jechuudha. Kan biraa waan waa'ee bishaanii keessaa ammas bishaan halluu dhabeessa ta'uu isaa. Halluu dhabeessa qofas miti. Foolii dhabeessas. Bishaan jechuudha. Waa'ee bishaanii keessaa ammas kan biraa bishaan faayidaa guddaa ta'ee gatiin isaa xiqqaachuu isaa. Bishaan waan faayidaa guddaa qabu ta'ee wanta gatiin xiqqaan addunyaa kana irratti wanti faayidaan isaa guddaa gatiin isaa xiqqaa maanni bishaan jechuudha. Qaamni irra lafarra caalan bishaan. Qaamni keenya irra caalan isaa bishaan. Bishaan kallattii kaabaatti dhangala'a. Bishaan kibbatti hin dhangala'u, bahaatti hin dhangala'u, dhiyaatti dhangala'a. Kaaba namni yeroo sagaduu karaa bishaan irra ilaalee keessa gada. Qilbaa jechuudha. Kaaba irratti dhangala'a. Bishaan kaaba irratti dhangala'a. Halluu dhabeessaa waan faayidaa qabu ta'ee kan miidhaa hin qabne jechuudha.